Takka na dhukkuba torban kana akka malee na dhukkubutti jira. Saniif egaa hordoftoota kiyyaa du'aayin keessan nu barbaachisaa rabbii kiyyaaf jecha afoonaa lillahi isin jechuu barbaada dhiifama isiniin godhe. Isinilleen immoo akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kanumaafan dhufee dhiifama isin gaafachuu fi bakkuma jirtanitti kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtanillee bakkuma jirtanitti hundi keessan hordoftoonni kiyyaa dhiifama akkanaa gootan isinirra barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayya. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya onirraa maddee isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessanii oolu har'a waan addaa tokko qabadhee ka dhufe hin jiru. Har'a du'aa isinirra barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa akkuma rabbii keessanitti amantaniin akkuma amantii keessaniitti akka rabbiin naa kadhattaniin isinirra barbaada. Maaliif yoo jettanii torbaan kana akkuma argitanii torbaan caalee jira isinirraa badeetiin ture. Wanni isinirraa na balleessee haaluma jireenyaatii fi haaluma qilleensaa jechuun ni danda'ama. Kanarratti warri rabbiin fayyaa gahaa isinii kenne fayyaa teessan walitti isinii hadhaabuu fayyaan waa hundarra caaltuudha. Fayyaan waa hundarra caaltuudha, waa hundarra murteessituudha. Namni fayyaa yoo qabaatee waa mara isaatu godhuu ni danda'a. Waa mara isaatu gochuudhaaf murteessaan fayyaadha. Fayyaan faaya jettee Oromoon hoggaa mammaayitu. Fayyaan faaya akkuma jedhan sanii anillee torbaan kana wanni isinirraa na fageessee akkam fuula keessanitti as bahee waan tokko silaa waan haasaamuun maloo hin haasofne kana godhee fayyaadha. Hedduu takka na dhukkuba torbaan kana akka malee na dhukkubutti jira. Saniif egaa hordoftoota kiyyaa du'aayin keessan nu barbaachisaa hogguma nagaa qofa walitti haasa'ulleen hin barbaachisuu rakkoo ofii keessa jiranilleen. Du'aa illee walitti deeffachuun rabbillee walii kadhachuun rabbilleen akkas jaalataa waa hedduu bareedaadha. Kanaaf wanni har'a dhufee fuula keessan dura dhaabbadheef namni natti aartanis yoo ka jiraattan taate namni miidiyaa kanarra dalagu nama hedduutti aaraa. Kanaaf jecha anilleen yoo ka isinitti aaru ka jiraadhu taate namoonni isinitti aaru yoo ka jiraadhu taate rabbii kiyyaaf jecha afoonaa lillahi isinii jechuu barbaada dhiifama isiniin godhe. Isinilleen immoo akkasumatti nutiin kun egaa wanni dalagaa jirru miidiyaa kanarratti waa'ee rakkoo namaa dalagaa jirra, rakkoo namaa dubbachaa jirra. Bakka kana keessatti namni gariin wanummaan ati haasawtu kun sirrii miti maaltu si galchee maal waan jedhamu namni waa dalagummoo dogongora hin dhabu dogongorri keenya jiraachuun mala. Kanaaf egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kanumaafan dhufee dhiifama isin gaafachuu fi bakkuma jirtanitti kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtanillee bakkuma jirtanitti hundi keessan hordoftoonni kiyya dhiifama akkanaa gootan isinirra barbaada. Boru guyyaa boruu yoo rabbi jedhee afaan rabbiitiin inshaa Allah sa'aatii akka sa'aateennatti sa'a Itoophiyaatitti sa'aatii tokkotti amaliyaa seenaa wayin operation mana operationa seenaa takka mootiyyuu akka sa'a Itoophiyaatitti sa'aatii tokkotti amaliyaa seenaa jechuudha. Warroonni silaa amaliyaa jechuun yaanni mustashfaa seenee amaliyaa ta'uudhaa fi warroonni amaliyaa jechi amaliyaa jedhu kun isinii galaa warroonni immoo jechi amaliyaa hin jenne kun isinii galu mana yaalaa baqaysanii yaaluudha waan seenuu fi kanaaf warroonni natti aartanii jiraattan yoo kanatti aartanii jiraattan taate rabbii keessaniif jecha dhiifama naa godha. Anilleen immoo tiyyuu dhiifama isinii godheettiin jira ammallee immoo tiyyuu keessummaa guddoo keessummaa ulfaattuu keessummaa hangana hin jedhamne sayyida ji'aa sayyinni torbaanii guyyaa jum'aatii jedhanii sayyinni baatii mootiyyuu sayyinni ji'aa jechuu kiyyaa sayyinni ji'aa mootiyyuu guyyaa rabbiin ulfeesse ji'a ulfaataa shahru ramadaana alladhii rabbiin ka jedheen ji'a santuu nutti as deemuudhaaf waan guyyaa haga harka kana quba kana lakkooynutu nu hafee rabbiin galanni isaa haa ga'u. Galata rabbii kenna ni galchina ka ofee waggaan nu gahee ramadaana kanatti illee nu deebisee jechuudha. Baatii ulfaattuu baatii nutti as deemtu keessummaa ulfaattuu keessummaa rabbii
baatii ramadaanaa, baatii ulfaattuu, baatii araaramaa, baatii khayrii, baatii wanni isa keessa dalagan ziyaadaa rabbiin nama lakkaa'u san seenuudhaaf guyyaa muraasatu nu hafe. Rabbiin nuun haa ga'u, nuufi anaa fi isinillee rabbiin nuun haa ga'u insha Allah. Warra achi gahee baatii ramadaanaa san gahee soomanee waan soomanni kun qabullee irraa argatee milkii inni qabu guutuu irraa argatee akkaataa inni barbaadamutti midhaanii fi bishaan qofarraa soomanuu odoon taane ija keennallee gadi qabannee arraba keennallee rabbiif jecha qabnee qalbii teennallee rabbiif jecha qabnee waan guutuu rabbiif jecha qabnee akkaataa silaa soomanni nurraa barbaadutti warra soomu rabbi nu haa godhu insha Allah. Kanaaf egaa insha Allah hordottootaa fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma jirtanitti rabbiin baga baatii ulfaattuu baatii ramadaanaa warroon islaamaa shahru ramadaan rabbi isiniin ga'e isiniin jechaa akkuma dura isiniin jedhe egaa du'aayin nan dagatinaa, du'aayin na bira dhaabbadhaa. Baatiin amma keessa jirullee baatii ulfaattuu, baatii du'aayin qeebalamtuu, baatii shaabaanaati. Kanaaf wanni martuu waan rabbiin sitti fidee waa maraa jaalattee alhamdulillah jettee fudhachuun bareedaadha. Khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Arkaana imaanaa keessa jahan keessa khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Waan rabbi irraa sitti dhufe khayrillee yoo taate sharrillee yoo taate rabbuma kiyya irraa natti dhufte jettee alhamdulillah jettee fudhachuun dirqama waajiba. Ammallee mootiyyuu namni rabbitti amanee fi namni nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam sunnaa isaanii hordofu waan guutuu isaatitti amanuu fi waan guutuu isaatitti sabbaruu, waan guutuu isaatti shakkaruun nuti hordoftoota nabi Muhammad irraa dirqama jechuudha. Kanaaf gaa hordottootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaltu si dhukkubaa warroonni jettanilleen jiraachuun keessan inni malaa wanni na dhukkubu gaa insha Allah fuulduratti yoo rabbiin nagaa naa godhee nagaan karitti nu deebisu taate waliif himna. Waa keessa dabarallee torbaan kana akka hamaa tokko na dhukkubu jira. Dalagas hin deemne manuma keessa ciisutti jira, mustashfara deddeebi'utti jira. Kanaaf du'aayin keessan waa maraa warroota silaa mustashfaa ka doktoroota jennee guyyaa boruu amaliyaa nu godhuuf deeman kanarra du'aayin keessan akka gaariitti waan na fayyadu du'aayii teessan barbaada. Du'aayii teessan naa godhaa, du'aayii keessan na bira dhaabbadhaa. Guyyaa boruu kanallee amaliyaa san keessallee amaliyaa khayrii qabdu doktora khayrii rabbi sitti haa qabu. Du'aayii teessan naa godhaa isinii jechuu barbaada. Du'aayin immoo tuyyuu waa maraafuu barbaachistuudha, furtuu waa hundaati jechuudha. Du'aayin irraa namni quufu hin jiru. Du'aayin almuqul ibaadaa jedhanii du'aayin mataa isiititti ibaadaadha. Du'aayii keessaniin nan dagatinaa. Du'aayii keessaniin kan dhiiraa fi kan dhalaa keessattuu warroonni maatii keessan biraa baatanii haadhaaf abbaa keessan biraa baatanii obboleeyyan keessan ka jaalattan firaa fi aantee keessan ka jaalattan biraa baatanii jiruu biyya baqaa akka nu jiraannu kana keessa jiraachuutti jirtan du'aayin teessan maqbuuli. Du'aayin teessan maqbuuli, du'aayin teessan ni qeebalamtii insha Allah. Du'aayi naa godhaatii, du'aayi keessanii na bira dhaabbadhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Wanni isinirraa barbaadu du'aayi qofa insha Allah. Hanga rabbiin nagaa walitti nu deebisu bakkuma jirtanitti isinillee nagaa keessa isin haa kaa'u. Fayyaa fayyaa bishaanii fayyaa dhuma hin qabne rabbi isinitti haa kennu. Rabbi nu dhibiin hin jedhanii Oromoon dhugaa jettuu nu dhibiin hin jedhanii nu dhibii nu fayyisii jedhanii waa hedduu agartaa jechuudha. Dhibdeen qormaata waa maraati meedikaalaa keessatti of agartaa. Kanaaf du'aayin teessan naa godhaa. Du'aayin teessan immoo na barbaachifti insha Allah. Du'aayin teessan akkanaa taatullee abdiin qaba. Hanga rabbiin nagahan guyyaa boruu amaliyaa san keessaa nagahan na baasee yoo dhufee danda'ee viidiyoo isinii waraabuu danda'e waraabee yookaan illee gaafuma rabbiin jedhe walagarraa isinii jechuu barbaada. Bakkuma jirtanitti nagaa keessan haa turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.